waaqa tokko namin nageenyi araarri jaalalli waaqayyo lafa jirtanitti hunda keessaniifuu haa baay'atu maatii waaqayyo kan jirtu kamsuu nageessanii ameen. waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kabajii balleessaa irraa cubbuu keenya osoo hin ilaalle tarjummaa isaa akka dhiifamsaatti yoonaan kan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. akkasumas maqaan haadha keenya Dubroo Maariyaamii maqaan qulqulloota waaqayyo akkuma waaqayyo gooftaan kennaaf aangoo isaaniif laatatti kan galatamaniif kan jiran ta'anii baga guyyaa yaadannoo uumaa keenya Sillaaseetiin baga geessanii sagalee koo isinitti hin dheeressuudha. sagalee kanarraa ni hubattu yeroo ammaa kana jechuudha keessattuu dhaabbati siyaansi ijoollee hedduu ijoollee ortodoksii tawaahidoo hedduu egaa kaampaaniin akkanaa kun warra dogongorsitootaaf deemanidha jechuudha. egaa akkuma kitaabni qulqulluun jedhu bara dhumaatti of eeggadha jedha waan ta'eef keessanuu hiriyoota keessatti akka dabarsitanii ijoolleen irraa of eeggatan qarshii isaanii akka dabarsanii jaroota kanatti hin laanne qarshii argattu jedhanii
والفانا تربان تكوهي ستي لا تربان تجدي سالفون سي كفلا من جرجي جورا sadarkaa tokkoffaani kuma 68 dhibba 9 ta'a. Sadarkaa tokkoffaan akka ijoollee Itoophiyaatti. Sadarkaa lammaffaan ammoo kuma 34 dhibba 450 ta'a. Sadarkaa sadaffaan ammoo birrii kuma 18 dhibba 5 jechaadha. Kanaan galmaan si wayya ani garuu Itoophiyaatti birrii kuma 18 dhibba 5 qofa galfatte inni natti tola jechuudha. Kanarratti kun sadarkaa sadaffaa siliveriin jechuudha. Akkuma 18,500 ta'a. Darasanyii immoo hin fidda. Yeroo darasanyii fiddu suuraa keetii fi maqaan akaakayyuu keetii si barbaachisa jechuudha. Suuraa gurdii isaa ta'u dhaabbata isaa ta'u akkoon qabuun murama waan ta'eef isa wajjin si barbaachisa. Tole obboloota koonis wanti asirratti isinii dabaluu yoo jiraate barsiisaan keenya Waaqayyo Gooftaa sagalee jireenya isaanii dhageessisu wanta jiru hundumaa dubbatanii jiru. Egaa warroonni kun Tiyaanshii yookiin immoo kaampaanii kan jedhamu jechaadha. Biyya Kaartuum yookaaniif Suudaan akkasuma Keeniyaan haroomirra itti eenyati jedhanii warroonni dubbatan ni jiru jechaadha. Egaa fuula ollaaniitiin ni hojjenna ni maallaqa harganna ji'a tokkotti kan 18,000 60,000 kana yoo kaffaltan ji'a tokkotti doolaara 770 akkasuma doolaara isinii kaffalamu malee maallaqa Itoophiyaatii miti jedhanii warroonni nama goyoomsan anaanis kan naqunnamedha jechaadha kuni. Egaa akkasuma booddee irratti yoo boonisiin kun sinii ba'a boonisiin kun yoo ba'e nu kaffalaa jedhamee yoo dubbatame sadarkaa lammaffaatti ittiin dabartee taaseen jedhu akkasuma zuurii deebituu irrattis yoo si ba'e lakki kun zuurii isaa sadarkaa sadaffaatti ol si guddiseera osoo jedhanu akkasitti jechaadha. Birrii ijoollee keenya yookiin immoo wanti kun wanti babal'ate karaa guruupii walitti hidhamee jiru amantaa kamiiniyyuu amantaa musliimaa kiristaanaa pheenxee karaa kamiiniyyuu jechaadha. Kana keessatti kan inni baay'atu akkamitti baay'ata yoo jettanii fakkeenyaaf ani gama kootiin keessan ture jechaadha. Deemiti guruupii barbaadadhu guruupiin kan amantii isaa ta'u kuni amantii hin barbaachisu. Kan amantii musliimaa keessas yoo ta'e rakkoo hin qabu nama dabalatta malee kan pheenxee keessas yoo ta'e rakkoo hin qabu nama dabalachuu kee malee akkasuma kan kiristaanaa keessa yoo ta'e rakkoo hin qabu jedhu gizee ittiin jedhan maaliif jettee yoo gaafatte haay nama dabalatta nama amanaa yoo fitte birrii 100 meeqatu siif ba'a. ስለዚህ ግሩፕ ከም ከሰዩ ሴና ሲነ ጀዱ ግሩፕ ሰን ከሰ ሴናኒ ወሮኒ ሀከሲት ጆሌ ኬኛ kan maallaqa isaanii qisaasessiisaa yookiin immoo maallaqa isaanii fakkeessuun irraa guuraa jira. Baay'ee isaaniitu jira. Egaa bara kana barri isaa akkananu bara dhumaa fakkaata. Waaqayyo irraa nu oolchuu obboloonni keenya baay'ee irraa of eeggannu siniin jedha. Warri nurra ga'e dhugaa yaabaan siniin jedha. Fakkeenyaaf suura namaa fi makiinaa walitti footoo kaasaniin kana badhaafamee manaaf wanti walitti kaasaniin kin hanga waggaa 10 kudhanii warroonni achi hojjetan maa erga kana qixxee badhaafamanii maaliif hin galle gara biyya isaanii yoo jenne gaafii akkanaa gaafachuuf siif hin eeyyamamuu jedhu. Tokkoof immoo akkaawuntiin kun akkaawuntii nama dhuunfaa maaliif ta'e kaampaaniin kun akkaawuntii mataasaa danda'e hin qabu jennee gaafii gaafannaan kanas gaafachuuf mirga hin qabdu as keessatti yookiin immoo gaafii akkanaa gaafachuuf gonkumaa hin barbaachisu jedhamee nu deebi'e. Gaafin nuti gaafanne gonkumaa jechaadha. Ijoollota fakkeenyaaf nama baay'isee yoo nama dabale 8,000 10,000 kana hin kaffaluu fi ijoolleen ammas kanan argadha jettee ijoollee guruupii irratti amantii kamirratti farfacaasanii ijoollee guuran jechaadha. Maal jedhu karaa abbootiin ni sobu 666 jedhu abbootiin ni sobu hin argine osoo dhufanii arganii isaanuu ni hojjetu jedhu. Tole gaafii gaafanneef deebinuuf kennamunnaan gaafiin akkanaa as keessatti gaafatamuu hin danda'amu jedhanii nu deebisanii obboleonni koo kan amantii musliimaa pheenxee kiristaanaa hordoftan wanta akkanarraa of eeggannu siniin jedha. Jabeessinii kadhannaa amantii qabnuun yaa Waaqayyo bara keenya bara nagaa bara keenya bara
gammachuu nuuf taasisi jennee tokkummaa yaa kadhannu wal qoqqoodumsa osoo hin taane isiniin jedha obboloota kooyi. Egaa anis beekeef osoo hin taane wanta narra ga'e xiqqoo tana isiniif qooduu barbaadetanii isiniin jedha obboloota kooyi. Asumarraa warri maatii kiyya hin taane maatii naaf ta'a laayik sheer naaf godhaa isiniin jedha. Galatooma.